በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀዩ ተኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ ሆነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛ ብጻና ያስከዛትሳት ከበጀምቱ ተፊ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዩ ይጆሌ ቁልቁሌቲ ዱባሮ ማርያም ከበጃፊ ገርጋርስ ኤርገምቶቲ መርፈምተኒ ከንጀርተን እንዲከሰንዩ መቃ ዋቀዩቲን አከም ጅርቱ አከም ዮነጌሳን አከም ቱርተን አሚን። ገለቴፈሙን አመለሳ ከንቴ ዋቅኔ አባ ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃኒሳ ከን ከበጀሜ ፊ ከን ገለቴፈምን ፋታው አሚን። አደን ባትቲ አቲተኛ ቁልቁሌቲን ቁልቁሎታ ከናን ፈኖ ጀላ ቁልቁሌቲን ዱባሮ ማርያም ከን ገለቴፈምቴ ፊ ከን ገበጀምቴ ነው ፋታቱ አሚን። አደን ባንቲ ከን ከበጀቀወኒፍ ከበጀከና ኩመጅ መጫፍኒ ቁልቁሉን ቁልቁሎተ ኤርገሞታ ቁልቁሎተ ቶሎታ ቁልቁሎተ ወሪገምታ ቁልቁሎተ ቶሎታ አከከናፊ ከበጀሳንቲ ከን ገለቴፈመኒፊ ከን ከበጀመን ነው ፋታን አሚን። ኤጋካ ዱጉማን ዱጋን ስንቲ ሂማ ነምኒ ቢሻኒ ፊ አፉራ ዋቀዮቲን ጠለቹ ባትናን ሞቱማ ዋቀዩ ገሉ እንደንዶ አንጌለ ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮፍሳ አፍሪ ረቲ እኔ አርገና ጀቹዳ ጅቻ ከነ ከኑፍ ዱበቴ ጉፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮተው ከንቲ ዱበቴ ሞ ዱከቦታ ከሰ yokin ሞ ቁልቁሉ ኒቆዲሞስ ይራቹዳ ከንቲ ዱበቴ ኒቆዲሞስ ትየቹዳ ኒቆዲሞስ ፈሪሶታ ኦገና ቱሬ ኦገና ፈሪሶታ yokin ሞ ቡልቻ ፈሪሶታ ቱሬ ይሮ ከና ጉያ ጉያ ኦጂሳ ኦጂቻ አልከኒ ሞ ኮቲ ጀለታይ yokin ሚላ ዋቀዮ yokin ኢየሱስ ክርስቶስ ጀለታይ በረቻ ነመቱሬዳ ጅቻ ከና ከኑፍ ከሰበ ቁልቁሉ አባ ኬኛ ቁልቁሉ ዮሐንስዳ ከንረቲኑ በራይ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮፍሰ ሰዲረ ተከዘዳ ዱጉማን ዱጋን ስንቲ ሂማ ቢሻኒ ፊ አፉረ ቁልቁሉን አለቹ ባትናን ሞቱማ ዋቀዩ ገሉ እንደንደሰኒ ጀዴ ቁልቁሉን ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱካቧ ኢሳ ከንቴ ኒቆዲሞሲን በርሲሴ ቱሬ ያማቲወን ዋቀዩ ጉያን አራኩንጋ አኩማ ቤካሙ ጉያ ሶማ ኢትሴሲስኒ yokin ሶማ ጉዳ yokin ሀቢዩ ጹም ከንጀደሙ ጀቹዳ ጉያቲ ጀልቀብኑዳ ጀቹዳ ጉያቲ ሲመኑዳ ጀቹዳ ጉያን አራ ጉያ ቡአቲ ጀቹዳ ዘወረደ ጀዳማ ጀቹዳ ዘወረደ ጀቹን ይከኒሳ ቶኮኒሳ ይከኒሳ ቡአቲ inni lamaffaamo simanna jechuudha. Simannaaf qopheessu kadhannaa fi sooman waaqayyoon olitti dhiyaachuu jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaan har'aa kanaan hundi keessaniyyuu baga geessan baga geenye. Egaa akka gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufee waggoota 30 booda erga cuuphamee booda gara Qaanaa Galiilaa deemee raajiiwwan gurguddoo raawwateera. erga san booda simo ቁልቁልቺ ኒቆዲሞስ ጀቹዳ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልገላ ጀቹዳ በረታ ሳት ቱሬ ጀዳ ያማቲ ወንዶ ዋቀዩ በረታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቱሬ ጉያተኮ አከስቲን ጀደ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሶታ ኬሳ ኒቆዲሞስ ጋፈተ ጀዳ ፈሪሶታ ኬሳ ናምኒ ኒቆዲሞስ ጀዳሙ ቶኮ ቱሬ inni dura bu'a yuudota ture jedha yaamati waan waaqayyo kitaaba wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkanatti jedha inni duuka bu'a ture yokin immoo fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu kun dura bu'a yuudota ture yokin bulchaa yuudota ture jedhee nutti himaa jechuudha. Inni kun alkan gara Yesuus dhufee rabbiin akka isa barsise taatiiwwan waaqayyoon bira dhufte akka waaqayyo bira dhufe raajiiwwan gurguddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raawwateera waan ta'eef raajiiwwan kana argee gooftaan kun fayyisaan kun akka abbaa ilma waaqayyo irraa dhufe galeef jechuudha. Niqoodimoos akkasittiin jedhe jira gaaffii inni gaafate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos beeket omtu waaqayyo wajjin jiraate milikkita argitus kanas tiime jedhe dhugumaan dhugaan sinitti hima illee oloo
yoo dhalachuu baatan mootummaa waaqayyoo arguun hin danda'amu jedhee deebiseef. Niqoodimoos immoo namni akkas jedhee gaafate jedha. Namni erga qacarame yookiin attamitti dhalachuu danda'a yookiin namni erga guddate erga dubaruu gadaamessa haadha isaa keessa ba'e lammata akkamittiin dhalachuu danda'a jedhee Niqoodimoos gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ni gaafate jechuudha. Gooftaan keenyas akkasittiin jedhe yaa maatiiwwan waaqayyoo namni gadaamessa haadha isaatii lammaffaa galee dhalachuu danda'amoo jedheeni gooftaa keenya yoo gaafatu Yesuus Kiristoos akkas jedheen dhugumaan dhugaan sinitti hima bishaanii fi hafuura qulqulluun dhalachuu baatnaan mootummaa waaqayyoo galuun hin danda'amu kan fooniin dhalate fooni kan hafuuraan dhalate hafuura jedheeni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa waan Niqoodimoosiin barsiise ture yaa maatiiwwan waaqayyoo. Egaa kana maal hubannaa amma yeroo kanatti jechuudha namoonni baay'een lammata dhalachuu baannaan yookiin immoo dhaloonni lammataa kun maali jedhanii akka Niqoodimoos gaafate kanatti jechuudha gaaffitti himuu danda'a maatiiwwan waaqayyoo. Kun egaa dhalachuu jechuun durboo yookiin immoo gadaamessa haadha isaa keessa dhalate lammaffaan dhalachuu jechuun immoo bishaanii fi hafuura qulqulluutiin mucummaa sillaasee argachuu jechuudha. Kiristinnaa yeroo kaanuu jechuudha. Mucummaa sillaaseettiin kan argannu maal jedhama dhaloota lammaffaati jechuudha. Dhaloonni lammaffaa isaadha jechuudha yaa maatiiwwan waaqayyoo. Bishaanii fi hafuura qulqulluun meerooniin dibamnee seera mana amantaatiin jechuudha miseensa mana amantaa yeroo taanu sanitti jechuudha dhaloota lammaffaa dhalanne yookiin dhaloota lammaffaa arganne jechuudha. Egaa soomiin kun fooniin qofa yookiin immoo soomii kana buddeen yookiin immoo nyaata qofa soomnee osoo hin taane soomii kana kan soomnu waan hundaan jechuudha. Qulqulluun Phaawulos akkas jedhe. Sin jedhe yaa maatiiwwan waaqayyoo sin qulqulluun Phaawulos yeroo barsiisutti yeroo sin soomtan akka warra of agarsiistu san hin ta'ina akka warra of hin agarsiistu san hin ta'ina jedhee qulqulluun Phaawulos nu barsiiseera waan ta'eef. Kanaafiyyuu nuti yeroo soomnu namoota rakkatan rakkina isaanii baasu akkasumas immoo namoota dheebotan dheebuu isaanii baasu namoota beelaan nyaachisu maaliif kanuma soomnu sanirraa hanguma soomnu sanirraa kan ganama nyaannu san warroota dhabaniif kennu. Kana jechuudha manni amantaa keenya qulqulleettiin Ortodoksii Tawaahidoo kan nu barsiistu. Kanaafiyyuu arjummaan waaqayyoonis akkas jedhe waaqayyoonis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo kun kan ba'u jedheen duuka boonni raajiiwwan gurguddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hojjetu nu akkamitti hojjechuu dadhabne jedhanii yeroo gaafatan kun kan ta'u soomaa fi kadhannaadhaan jedhanii yaa maatiiwwan waaqayyoo. Kanaafiyyuu soomnee kadhanneeti kan ittiin diina keenya mo'achuu dandeenyu daabiloosiin anjifachuu kan dandeenyu kadhannaadhaan soomanii jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keenya iyyuu sooma kana soomni kun immoo abiyyi soom yookiin immoo sooma guddaa maaliif jedhame yommuu ilaallu sooma hunda keessaa sooma guddaa yookiin abiyyi soom jedhama. Maaliif jedhame jennee yommuu ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos karaa gadaama Qorontos deemee ofii isaatii jecha waaqummaa isaatiin osoo jiru waaqummaa isaatiin waaqa ta'ee osoo jiru osoo soomuun hin barbaachisniif jechuudha nuuf jecha gooftaan keenya guyyaatti soome waan ta'eef guyyaa 40 fi halkan 40 guyyaatti soome waan ta'eef soomiiwwan hunda keessaa kan adda taasisu maalidha gooftaa keenya fayyisaa keenya uuma keenyatu soome waan ta'eef sooma kana sooma guddaa jenneeni ni barsiisti manni amantaa keenya. Namoota beekamoo yookiin immoo namoota darboo keessatti immoo soomni kun sooma kudaade jedhamee ni beekama jechuudha. Sooma kudaade jechuun sooma biyya lafaa hundarraa kan adda ta'e yookiin immoo sooma dirqamaa jechuudha yaa maatiiwwan waaqayyoo. Kiristaanonni kudaade kan jedhaniif kan moggaasan kanaanifidha jechuudha. Kanaafiyyuu soomni manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo barsiistu keessaa soomiiwwan torban keessaa soomni inni guddaan yookiin immoo abiyyi soom kan jedhamu soomii kanaa jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara gadaama Qorontos deemee halkan 40 fi guyyaa 40 kan soomedha jechuudha. Kanaafidha nutis kan soomnu guyyaa 40 kan soomnuuf kanaafidha. Guyyaa 55 soomuun keenya garuu sanbatteewwan jidduu lamaan jiran torbi tokko keessa sanbatan lama waan jiruuf sanbatteewwan san lakkaameeti guyyaa 15 waan ta'aniif
ji'a lama keessa guyyaa 55 keessatti guyyaa 15 keessa ba'e 40 soomna jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma sooma isaa soomee nu barsiise maaliifi gooftaan keenya fakkeenya ta'uuf biyya lafaa kana dhufe waan ta'eef ilma namaatiif fakkeenya ta'uuf dhufe waan ta'eef inni soomee nutis immoo soomnee akka mootummaa isaa dhaallu akkasumas immoo cubbuu keenya akka irraa dhiqnuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiquuf akkasumas immoo arjummaa isaa eebbasaa akka nurra bulchuuf sooman kadhannaadhaan guyyaa gaddaan waaqayyoon itti yaadannudha waan ta'eef guyyaan har'aa kun guyyaa addaati jechuudha. Kanaafidha kiristaanonni hundiyyuu har'arraa kaanii jechuudha mana amantaatti jechuudha karaboon rukutamu ililtaan hin dhageeffamu harki walitti rukutamu sababbiin isaa maalidha? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gadda uffatee guyyaa 40 halkan 40 bosona lafa onaa keessa yeroo deemu sanatti jechuudha gadda isaa sana yaadachuuf manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo isa san yaadachuuf gooftaan keenya fayyisaan keenya rakkinni dhiphinni isarra geessan yaadachuuf manni amantaa keenya dhiphina isaa san yaadachuuf nutis guyyaa kana guyyaa gaddaa guyyaa kadhannaa guyyaa soomaa ittiin dabarsinuudhaaf kanaaf guyyaan kun jechuudha guyyaa addaati waan ta'eef kanaafiyyuu guyyaa har'aa kanaan kan nuungee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatamuu fi kan kabajame nuuf haa ta'u kan nu barsise kan nu gorse kan nutti hime maqaan waaqayyoo kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሚን kan nu barsise kan nu gorse kan nutti hime maqaan isaa kan galatamuu fi kan kabajame nuuf haa ta'u egaa guyyaa har'aa kan yaadachuun faarfannaa gaabbii tokko waliin ni faarfannaa hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin na waliin faarfadhaa. Tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isa tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isa bittaasaa jaalalaa haadhaaf abbaa jaalaa anuu hubadheera harkaa kulkaaseera tiksee amanamaa abbaa jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaan koo tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isa tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isa waa'ee isaaf dhaaname eeboon waraaname naaf kennee lubbuusaa eenyu kan akkaasaa tiksee amanamaa abbaa jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaan koo tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isa tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isa naaf yaada hundarraa
gammachuu sanarraa ilkaasiraa nuhu kana kaasaa tiksee amanamaa abba jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Yesus nagaan koo tiksee gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isaa michuu tokkoon qaba abbaan Yesus jedhama fayyisaa hundumaa tiksee amanamaa abba jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Yesus nagaan koo tiksee gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa. አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።